كم جفتو للكمني جرا من أمريكا دوكا دسالني باي من أميرا فني سامرت إيجا نسممو إكسري كتا إكسري جرا علمك دسالي مالتا تنولين ترتني مالتا مهنو تولن ليسا Ulte sagantaa eebbata akkas ture iyyuu sagantaa sana irratti nuti akkuma bahuuf kaanu barri koree balbala cufaniitiin baay'inaan hin jiranii alatti nama rukuchaa jiru maal mannu jiranii gugari baanu ulee dhugatu nurratti roobee kanuma argina bakka. Eenyutu sin dhaye? Dhuguma poolisii Oromiyaati ijaan argiteertaati. Kan uffatanii gaafa uffatama poolisii Oromiyaati keessaanii fi ajandaa isaanii hin beeknu hin ukkataan garuu uffatama poolisii Oromiyaa uffatan. Isin ta'uu fakkeenyaaf ati weellisaa Dassaaleen beekamaa isheen immoo Hawwii Ilfinesh Qannoo ta'uu beekaniiru. Beeku anis nu beektu maali jechaa ture nus. Homaa namni yoo xiqqaate barri afaan tokko dhaga'u barri namni afaan tokko dubbatu namni afaan tokko dhaga'u barri wal hubataa xiqqaate. Tole gaanni gara X-ray seenaa jira immoo isaantu ilaalaa jira. Booda immoo kan isinitti nuti waa hundaafuu garuu wanti ta'e silaa ilmoo namaa akkasitti hin dhahan dubartii garaa jabaatanii akkasiin mataa keessa akka bofa qofa mataa keessa kan dhahamu diinuma keessaa iyyuu bofatu mataa dhahamu akkasitti rukutuun baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo ammaa kanatti Hawwiin isheenis X-ray kan biraa ilaalamaa jirti. Sammuun ishee baay'ee mataa keessa kan dhahanii ilaalamaa jirti. Garamitti akka deemaa jiru biyyi kun baay'ee nu yaaddeessaa jira. Wabiin keenyas Rabbi tokkichaan ala yoo taane quba qabaachaa jiru. Waa hundaafuu garuu akkasumatti eegamees ijoollee namoota baay'eetu jira. Artistoota baay'eetu jira. Kana kan jecha asirratti agarsiisu kan beeksisa wajjin hin deemaa jira. Caaluun jira. Artistoota baay'eetu jira. Artistichaadha. Ilfinesh Qannoo namoonni baay'een. Ilfinesh namoota baay'eetu Facebook laayivii ilaalaa jira. Mee maal jettaan namoota ilaalaa jiraniif? Maal jenna gaafuma waaqayyoon nurraa qabbaneesse nurraa qabbanaa malee umurii keenya guutuu akkasumatti reebama hafuun keenya nama gaddisiisa. Kana ilmaan Oromoo bakka jirtanitti reebamee naadaraa wanta faluma hafalannu reebamuu hin qabnu jireenya dhabnee lafas keenya dhabnee biyya keenya dhabnee reebamuu immoo hin qabnu. Naagaluu dide amma wanti jiru haalli jiru bulchiinsi jiru naaf galaan jiru. Kanaaf ani biyya kana dhufee fi wayyaan biyya isheetti galteetti nagaa jira jedhee mucaa koo fudhadhee dhufee qilleensa biyya koo laalee gammadeen itti bashannanaa jiraan. Garuu akkan du'uuf akka mucaan koo duutu hin barree akka ijoollee koo na jalatti reeban hin barree kan koon ga'an se'e ammas mootummaan badduu baasanii ijoollee koo dhiisanii gaariidha. Isaan argee ijoolleen koo arguun qabanii hedduun gaddee jira. Uummanni Oromoo kana dhugaa dhumaanii bakkuma jirrutti reebichumtiif dullaa fi hidhaaf duuti nurraa hafu. Qabeenyaan keenya sila dhume silattu nurraa hafu duuti. Ijoollee keenya nu jalatti ajjeesinaa jenna. Eenyuun ijoollee keenya nu jalatti ajjeesaa jiru kun anu abbaa isaan wallaale. Isa kana uummanni Oromoo maaliif akka duunu maaliif akka ijoolleen keenya dhuman maaliif akka adda adda nu jiran baruun barbaada bareeduma tun du'e natti tolan du'an sodaadhama. Duutoomaa tokko iyyuu miti garuu seenaan nama gaddisiisa. Inkisiifadhu ijoollee kana jalatti fixuun baay'ee nama gaddisiisa kun. Maalidha kun daba maaliiti? Biyya keenya keessatti daba maalii hojjennu? Maal nama goone? Lafti kan keessan miti biyyi kan keessan miti du'uu qabnaa ishii lafaa fudhatan iyyuu lubbuu keenya maaliif nu baasu? Haalli Hawwii amma maal sitti fakkaate ijaan argitee jirta? Dhiigni mucaa koo garmalee dhangala'e. Maaliif mucaan kun waa tokko hin beektu
ijoollee isatti biyyaa baate na duukaa baqatte waa'ee dullaan beektu waa'ee reebichaan beektu biyya diimokiraataa keetti guddatte maaliin akkas nama reebuun meegaa uummanni Oromoo fayyaa yoo taate fayyaa yoo duutes immoo naa owwaalaa baadhee deemuu hin danda'u humnaan qabanii hordofaati naa owwaalaa isheen duutu amma waan isheen irra jirtu iyyuu hin beekan hospitaalaan jira uummanni Oromoo mucaa hordofee owwaalcha ishee naaf tolchi lafatti owwaalamtu hoo qabaatteef lafa owwaalchaa yaaddaa jira yookiin egaa biyyuma faranjitti reebiseen achitti owwaalaa jechuudha. Nama gaddisiisa wanti ta'aa jiru uummanni Oromoo maaliif akka nuuf irratti mugu hin beekan maaliif akka mugan hin beekan humna dhabee mugaa jira hin mugiinaa wanti nuti gaafannu bilisummaadha malee lafa iyyuu miti naa galaan jiru naa maaliif duuna waan meeqa maaliif duuna ani hedduun gaddaa waan hin jedhu sin qabu waan hin dubbadhu sin qabu maaloo ilmaanuma keenya najjeessina wanti hafe hafu ilmaan keenya irra du'a dhaabaa beelarra jira uummanni keenya rakkinarra jira dhaabaa du'a nurra yookiin immoo lafumarraa nu fitaa tokko hafee tokko du'ee tokko boo'uun qabu waluma qixxeessaa nu fitaa suma kanan dhaamsa dhaammadha warra nu fixaa jiru hin beeku nama nu fixaa jiru naa galaan jiru seerichi kanuma hin dabarfadhaa danda'ee naasa'uu gaa du'a mucaa koo eegaa jira. Waan mukti jira. Mukti kan biraa anni buraayyuurraa dhufa anni buraayyuurraa dhuftaatis maal siis moo? Amma banneen kun ijoollee nu biraa seeyyaanoo. Hawwii dasaalee nu biraa dhaanaa adeema. Isin akkamitti dhuftan? Makiinaa irratti nu naqanii paas meedaa namni keessa hin jirre sarara nu gaggachaa nu taballeeraa turanii. Achi amma banneen kun. Nama ajaa'iba mul'aala. Baateetta? Maali? Jitu malee? Kun dafee lallamu maala? Kaarti baasif mee? Kaarti baasaf ishee? Kau kaarti maqaan kootu maqaan si baasna. Lakki lallamu qabda eksiree lallamu qabda. Wayyoo 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 Jalkunis jiraawwan jiru. Saawwan bilaan badanii dhufan yeroo reecha si yaadachiisu warra daaraan irratti kan nam'isan baruma baraan boonyaa. Dhugatanii badanii laa ilaa. Maal qabu ijoollee kunnee maal godhan? Eebboo teelaaf deemtanis maal balleessitan sinin jedhan eenyudha ammoo beektuu argitanii? Kan reebimu. Kan reebi poolisii Oromiyaati. Uffata uffataniiranii? Afaan Oromootiin dubbachaadha nu arrabsaa jiru reebani. Kan baay'ee nu gaddisiisu osoo asxaan mootummaa naannoo Oromiyaa mallayyoo isaanii irra jiru uffata isaanii irra jiru osoo afaan keenyatti dubbannu nu waan balleessine hin qabnu eebba hoteelaa dhaqne yeroo nuti itti galuudhaaf gara nuti Adaamadhaa dhufne. Adaamadhaa dhuftanii? Eessaa deemtullee nuun hin jenne. Kanarraan immoo nuti nama callisee karaa deemu miti. Waraqaa eenyummaa qabna. Fakkeenyaaf kan hojjetaa mootummaati. Namni sana gaafatan jiru carraa sana nuun kennine callisinuu konkolaataa ala dhaabanii rasaasa nyaachifataniiti hiriira nu gaabsiisanii konkolaataa sanitti nu fe'anii nu baasan. Akka kana miti galaan baay'ee bareeda ture uffanni kun shamiziin kun adiidha waliin kan akkasitti nawaara keessa nu gangalchanii ilaalee uffata akkasitti irratti ciccitee kana ulee saabitichaadhaan kan akkasii godhan kun amma jiru. Inni sarara dhufe ati sadaamu? Walumaa dhuftanii? Maal godhaadha gaaffiin jalli isin gaafatan maa inni?
Siroo waan gaaffiin hin jiru. Gaaffiin hin jiru. Callu meedani sirree moo? Ati yoo sarara dhufte boleessa. Adaamaa. Dassaalee wajjin deemtanii. Baga rabbi sin baasu waan hundaa. Lubbuun baga baatu. Akkamitti as dhuftan isin amma? Egguma wayitee laatti Dassaaleen duukaa dhume. Dassaaleen keessummaa kabajama yaamamete. Isa cinaa boonee dhufne. Waalessi dhufu. Waalessaa dhufne hundi keenya. Hiriyaadha waan taaneef hundi keenya magaalaa Adaamaa irratti dhufne. Kudhan taanee asii deemne achi Hawwiin jirtu namni biraallee nutti mammakamne waliin taanee gareedhaan teenye taphanna. Hunduu garee garee taphachaa turre garuu eeguma kan sa'aatiin galgaluuf naanuma walitti nu qabani. Eenyu sirbaa ture yeroo sana? Sirba akkamii sirbamu? Warri kan biraa sirbuun jiru. Warri marroo faarsaa ta'u sirbanis hin jirani. Garuu Dassaaleen faantis Hawwii faantis waanuma gaarii sirbaa turan. Namni karaarra dor jedhes hin jiru garuu nama alaa nutti ergan. Alaa nutti erganii warra ta'anitti iddoon sun jeeqamu taasisan isaan hunda dhaabbatanii jechaadha. Maal uffatan isaan? Uffata kun amma humna addaa amma haaraa eebbifaman. Isaan guutuun isaanii nama lama moo sadii anuraanii kaawwatan jechaadha. Hundi isaaniitu garuu an siviilii uffatan namoonni lama sadiin jiran isaanillee jara kanas reebu. Ishii rukutanii lafaan dhaan. Dura Dassaaleen dhaanii? Isa rukutanii. Sana booda Hawwiin erga kuftee isittis dhaanii? Manatti rukutanii akka hin baane warra achi keessa jiru. Ol nu deebisanii isaan lamaan hin qabanii teessisanii takka takkaan baasaa ta'u onnoo fudhanii. San booda isaan nu biraa fudhanii deeman namoota muraasas keessa fudhanii adda baasanii walumatti nu qabanii nu deemanii makiinaarra nu baasanii. Hawwii yeroo dhaan argitee? Argee hin jirre. Akkamitti rukutatan? Nama tokko Ishiin deemtee qabdee rukutiin hattee warraa qabdu. Dassaaleen jecha? Rukutiin hattee warraa qabdu. Ulee irra buuse maaliif narra buustettee qabdennaan tokko kaalchoon rukutee hundu nama sadii maa fuudhaan ulee irratti cabse. Mataa irratti? San booda Dassaaleenis qabanii deemanii ishiin digdeetti nama konkolaataa qabu jedhanii keechaa yaamanii fuudhanii fa'aan isa. Dassaaleen yeroodhaaf danda'ee ture ishii lafaan dha'anii jiran. Kaan walumatti nu qabanii nu deeman. Amma akkamitti dhuftan? Maallaqa qabdan sirraa fudhannee? Qarshii kuma lamaaf obeetti kara tokkoon kaa'iin turanii kahoo nu gangalchame haa kufu isaan haa fudhanii beeku naan boorsaan jalaa bades hin jira. Konkolaataa waan qabnuuf karaa nutti agarsiisaa ture. Nuun beeku kaa safarichas. Naannofnee warreen asfaaltii irra baananii karaa konkolaataa jirtu san deemne bakka irraa nu qaban. Isaan dhufne gaafachaa as geenye. Gaafadhee Raamsaan. Mee egaa asitti warreen gaafachuu dhufan keessaa tokko pirezidaantii Maammee jira. Maammee maal jettamee kanarratti namoota 5,000 ilaalaara? Hayya galatoomii wanta nani mootummattii kana wanta jedhu caanqaa uummata Oromoo irraa yoom buutu uummata Oromoo kana yoom uummataaf dhiiftu yoom mannee keessanitti galtu biyya bulchuu hin dandeessan akka duuniyaa isinitti tolfu biyya bulchuu hin dandeessan ofis bulchuu hin dandeessan maatii keessan bulchuu yoo rabbiin habe maa inni isin uummata Oromoo kana irraa barbaaddan maa inni fedhiin keessan taayyoon keessan maa inni uummata kana duguugu fixuudhaaf ummanni Oromoo galaana hin dhumu keessattuu poolisii qaanyidha kunisni maqaa poolisii Oromiyaatiin gaachana uummata Oromoo yeroo ta'uu dandeessanu kana keessa ummata Oromootiif saba dhalattan kana keessaa jechuudhaan kaleessa dheengadda ummata Oromoo keessattuu jarree haaraa immoo qabsoon ummanni Oromoo bu'aa bahee inni dabarse isinitti himamu almost isinis keessa jiraachuu dandeessu hadda garuu jazaan ummanni Oromoo isinirraa fudhatu yookaan isinirraa argatu kana akkas wal xinneessu akkas wal garafu akkas jechuudhaan haga jechuudhaan Oromoon tokko obboleessa kee akkas yeroo gootu akkam arkuma kee kamiin meeru kutti ati dandeessi keessattuu immoo jarri ergamtoonni kaadiroonni waan xiqqoodhaan bitamtee hin darba namni umrii guutuu bulchu hin jiru Mangistuu Hayilamaariyaam ilaali Mallasiin ilaali Minilikiin ilaali yookaan seenaa isaa qoradhu Haile Sillaasees hundinuu darbee jira akkuma kana mootummaan Abiyyis ni darba jaallatus jibbus ni darba ummata keessan kanaaf ummata keessan kana bira dhaabbadha namoonni biyya alaarra jechuudhaan Oromoon akkas taate Oromoon hin bilisoomne ammallee
bilisummaa miti bilisummaan maal akka ta'e hin beeku keessattuu finfinnee keessatti mootummaan kun minilikiin caala hamaan oppidiyoon kun oppidiyoo isii duraanii caala hamtuu shamtuu dhalatu sii jira waliin jirra wal beeka. Uummataaf dhaamsa akkamii dabarsita? Uummanni Oromoo ergamtoota kaadiroota kaabinoota waan xixiqqoo argatanii Oromoon akka ta'e abiyyi koo gandaan yoo ta'e abiyyi anaa nama gandaa ana maammeedha anjimma innis jiru garuu namni haga gochuudhaan hojii isaa argeen jiru duraan hojii isaa afaan isaa bareeffatee afaan isaa meeffatee Oromoon keenya akkasii akkas taane inni damar kalaan faarin jedheenna dhugaa seenee biyya alaarraa carraa guddaa osoo qabnu dhufne garuu hadda dhufne dhufuu booti qaanfadheera garuu alhamdulillah uummata koo waliin jira rakkoon kanaaf uummanni Oromoo yaa Oromoo bilisummaan ati barbaaddu kanaa miti yaa Oromoo walabummaan ati barbaaddu kanaa miti Tigreen kaleessa uummata Itoophiyaa guutuu kan dakkaa godhaa turte harka nagaan jiraataa jirti Oromoon kaleessa qabsa'aa ture qabsoo kanaaf jijjiirama kanaaf jazaa kaffalee Bifa maddanna jalaa cite maamme ittiin fufuu dandeessa? wanti nama ajaa'ibu namoonni baay'een sirti funyeen si yaada kenniti namoota baay'eetu jiraasan wayyaanee kanaan dura oppidiyoo akka feete jechuudhaan akka hoolaa mormatti jechuudhaan finyoolii ta'e akka barbaadde harkifataa turte akka barbaadde itti taphataa turte akka barbaadde godhaa turte har'a nagaan jiraata yoo onnee qabaatte haa oppidiyoo dhuguma dhiira yoo urgaa'uu barbaadde ulaagaa dhiirummaa yoo guutuu barbaadde mee dhaqii Geetaachoo Asaffaa qabi yoo dhiira taate dhaqii uummata miskiina kanarraa bu'u uummata miskiina kana nuuf dhiisa yoo dhiira taate meeshaa qabdaa wataadara qabdaa waa hunda qabdaa mee dhaqi Tigraay dhiira dhugumaati inna sana si deeggara. Galatoomii baay'ee miira keessa seenee jira namoonni gaggaafachuuf dhufan kan biraas jiranii asinis maatiinis jiranii baay'ee nama gaddisiisa. Funyeenis artiist funyeenis asitti argamtee funyee maal jetta wanta uumame kanatti maal sitti dhagahame hawwii ilaaltee jirta maal jettame? Inni Oromoo hundi tokko ture. Amma garuu Oromoo wal qoqqoodee keessumaa artistoonni faayidaa adda addaa fidanii qabsoo Oromoo duubatti deebistan Itoophiyaa eeggatanii tola birii sodaatanii dhiigni Oromoo ilmaan Oromoos qoree akka ta'u argaa jirru. Namni haadha qabu namni obboleetti qabu dubartiin egaa dabaree keenya eegganna mana manatti dhufanii kanaan booda manatti nu ajjeesu keessumaa wallagga ta'uun immoo yakka ta'eera mootummaan hin jiru rabbitti garuu jara kana gaafa barbaadu nurraa yaaqu yoo rabbiin sodaatu ta'e garuu nu haa dhiisamu unu qofaa miti uummata Oromoo warra Gujii warra wallaggaarra haa abbatanii. Ayyee. Asiin immoo Zabiidaan jirti. Zabiidaa maal jettaati mee? Gaazexeessituu Zabiidaadha. Waan sirna wayyaanee san gara waan ta'etu nu dhufaa jira taatis jira waan hedduu isaan qaanfachiisu warri amboorra jiranis ta'ee warri biraa fakkeenyaaf intala dubartii takka kanatti immoo kaballaan takka ni gahaaf yoo ta'ee jiraate jechuudha akka jabbeetti akka buufaa mataa isaanii faradanii akkasitti sirrii miti meef keessatti deebi'aatii akkuma Oromootti dhuma Oromoodhaaf amboorra jirra itti kan yaadde yoo taate warreen akka miidhama jiru keessa waa artistii jechuudha. Uummata hedduu nama qaanfachiisa hedduu gadda guddaa Ayyee. Sana jechuun uummanni Oromoo bakka jiru ammas tokkummaa isaa cimsuu qaba. Maaliif ammaan kana wanni haalli jiru guruppii ta'ee jira. San immoo akkamitti miidhaa guddaa nurraan gahaati jira uummata Oromoo tokkummaa yoo kunuunsi tokkoomnee daranuu rakkinni keenya furuu danda'a. Rakkinni keenya kan furamu immoo nama nuti keenya jennu nama nuti keenya jennee abdannee yookaan immoo haganda hiyyaatti haganda abdii jennee goraawwan itti qabannee taa'u kuni nama hunda laalaan Oromoo hunda laalaa hiyyachi yaaduu qaba. Kunis warri amboorra jirtan immoo garagaraa laalaa Oromoof jirtan immoo caluma jettanii akka saama
deebiin isin taphatamaa jiru. Nuti nuuf hin galle keenyaaf sadii jechaa. Ayyee galatoon baay'ee. Egaa akkasiin jedhe baay'eetu jira. Yeroo isaan dhufee jira. Asiin immoo Abrahaam jira. Namoota baay'eetu dhufaa jira. Abrahaam jaalata. Yeroo tokko ifotti mee waan si gaafadhuun qaba. Namoota 5,000 si ilaalaa jira. Fotti. Abrahaam. Ta'uu bannaatti. Nama wal gaafachaa jiru. Waa hundaafuu waan argeenya booda kan isinitti himu ta'a. Waan argeessas kan isinitti himu ta'a. Ammaaf hin baane. Kanatu jira isiniin jechuuf.